Ana mudannoo na mudate osoo dubbadhe dubartiin takka irra darbitu masiitti mee ina jaa'ibsiifatte wallahi isaati irra darbite kana ani irra darbudha namoonni mo'ama bultii keessatti maaltu jira seetan tokko faan obbulee wanti beekuu qabdanii namni fagoodhaan nufu amaan fagoodhaan nufu gaafa jaarsa jaartee walitti naquu barbaadu wallahi warabbi ana mudannoo na mudate osoo dubbadhe dubartiin takka irra darbitu masiitti mee ina jaa'ibsiifatte wallahi isaati irra darbite kana ani irra darbudha jette warabbal kaaba inna bultii keessatti irra darbuu baannan baay'ee rakkisaadha maaliif irra darbuun barbaachisiitan fakkeenya dubartiin takka eerumtee baate yoo jedhani baay'ee ni ulfaata dhiirri yoo barbaade fuudhee hiikuu saa gaarii miti saafiyyoo isa sammaari fi kenne amaluma godhate namni jechuun mala saa innoo hin qaanfata garuu ilmoo durbaa takkaaf eerumtee baate jechuun baay'ee ni ulfaata wallahi dhiirri wanna feeyoo ta'e dubartii eerumtee baate yookaan moo dhiirota hedduu biratti hin argamne fedha malee ishee eerumtee baate ishee dhiirota hedduu biratti argamte jedhanii dubbatan hin fedhu dhiirri fakkeenya maatiidhaaf hiriyoota isaa biratti waan akkanaa yaadee hin ulfaata waan jedhee keessisa amanuuf jennaani akkuma wallaatti akkuma biyyaatti wanta kana wannoodha inna nutummoo dubartoota wanti kun ni ulfaata eerumtee baate jechuun wallahi ni ulfaata inni sunama yoo tamma rakkoo keetirra ubatte itti matte namatti namni siin hubatu sumatu badduudha sumatu baritti balleesse sumatu bultii qabachuu dadhabee sumatu obsuu dadhabee siin jedhe dubartumatti murtaa yeroo baay'ee kana jennaan nuti dubartoonni wanna feeyaa ta'u yaa jabaatu yaa cimu abbaa ilmoo fi wajjin baqa jireenya kana inshallah yaa rabbi daraa kee bultii kan yagarnaa tolche yaa rabbi daraa bultii kana daraa nan diigin yaa rabbi waan jabaate kana reena laaffisanaa fi sarree walitti qajeelche yaa rahmaana dalaana ijaartee nan diigin jenne du'aa godhanne wallahi wanti rabbitti cimu jiru kalaas rabbi birtu wanti hunduu laafa rahmaan inni arrahmaan rahmata godaa wallahi ani akka yaade sanitti bultiin argani akka nalatti yaade akka haala toliinaa somne san gaafa manatti dhufu akkasitti nagar garuu immoo kalas eerumtee baatan ajaa hundumtuu natti murtaa waan ta'eef waan kana du'aa itti godhee inshallah rabbiin ko illaafisa jedheen itti fufe wallahi amma ani gammaduudha jiru kun du'aan kiyya taqabbalameera alhamdulillah rabbil alamin sinigale kanaaf akkasii rabbi wanti danda'amne jiru inni laaffisaadha inni amarii jireenya keenya kan inni laaffisa yoo du'aa godhadhe waa hunda rakkoo meeqa keessa yoo jiraannillee yoo argannirree yoo dhabnirree yaa rahmaana dalaati hamtuudhaan hanumne gaarummaan na uumte adaraa waan bar guyyaa hundi gammachuu miti bar arabni maal jetti waa hetiyoom asal waa hetiyoom basal jetti guyyaan tokko damma guyyaan tokko moo shunkurtiidha jetti inni kun dhugaadha bar fakkeenya guyyaan tokko baay'ee itti gammadaa baay'ee dassi jedha baay'ee bakka gammadaa ta guyyaa tokko baay'ee hadhooftu taati bar bultiidhaan ilmoodhaan firaan iriyaadan baay'ee ni mokkoramta sigalee isas immoo keerumaaf inshallah kara fuulduraa rabbi waan gaarii naa fiduuf na qore jettee fudhachuu qabdu sigalee keerumaaf rabbi natti fide bakka borumoo waan gaarii tokko inni waan naa katabeef waan kana waan naaf hin jaalanne jettee rabbi keerratti yoo dhiste wallahi inshallah borumoo waan gaarii jira kadaafi rahmata rabbi rabbi kutuu hin qabnu rabbiin kiyya narraa jijjiira jechuu amaluu qabna bakka waan namaanis dhufu waan hundumaa rabbi biraa waan dhufu hundumaa akkasin jedha galatooma jazaa wallahi khairan barakadhaa rabbi soobana keenyarri nurraa qeebalu rabbiin hoggaa nu haga'u wallahi nama meeqatu ramadaana soomana jedhee osoo ramadaana hin ga'iin kan du'e meeqatu jira meeqatu immoo ramadaana keenya keessa shahaadate rabbiin kana carraa kana nuu kennee nu jiraachisee nagaa soomannee afuura keenya kana arraba keenya hojii walaganaanyee afuura baafannee walitti dhageechitu nu godhe alhamdulillah ija nuu kenne hojjetannee argachuu jirra biyya namaas ta'u biyya addunyaa kanaa nu ilma namaati eessa yoo taatan hin gaddina keessattuu ijoollee mana madaamii jirtan maaliif hojjedhaa umuriin kiyya na dhube mana namaatti yaa kanatti nashkaraa rabaata barabaraan ofin amarrina wallahi akka kiyyatta nama gabaayeen biyya namaa jira alhamdulillah rabbil alamin ani arra rabbitti amanee dhiisa gaafa kristaana ture wallahi gaaf tokko amarree hin beekon ani yeroo hunda gammadu
Sababni isaa isaan mana hidhaa jiranii yaadadha. Isaan dhukkubsatanii sirriirra jiranii yaadadha. Isaan du'anii qabaramanii yaadadha. Tola isaan tolee na jiraachisee ija naa kennee gurra naa kennee fayyaa naa kennee akkan hojjetatu na godhe. Mana madaamii yoo ta'e biyya keenya yoo ta'e meeqatu haraqee baasee meeqatu farsoo nagadee meeqatu immoo gabaa nagadee meeqatu cinqatii meeqa keessa hojjete birrii fidaame mana namaa hojjennee birrii biyyaansi ji'a tokkotti 50,000 60,000 argannaa bara. Maa hojjennee kun maatii keenya jiraachisaa jiru rahamanni kana caalu tolli kana caalu jira. Tola rabbii keenya nuttaane kana caalu maaliif ammaarra robboleeyyan wallahi rabbii ammaarraruu hin ta'u. Inde Tiligale galateeffadhaa bakka alhamdulillah yaa rabbi alhamdulillah galanni siif haa ta'u tolaati nutti toltu hundumaaf alhamdulillah sharrii natti dhufta daraa yaa rabbi irraanattis wallahi yeroo hunduma du'aa kiyya keessatti rabbana aatinaa fid dunya hasana fil aakhirati hasana waqna azabin naarin jedha wallahi fakkeechuu fi miteen seettini maa jira bakka dooriyaatti namirkeechi aakirattis namirkeechi yaa rabbi yaa alla dura duuba kiyyaatti natis yaa rabbi waan natti dhufu hundaan hin beeku situ beekaa daran irraatis yaa rabbi biyya ormaatti haadha naate abbaa naate si malee ani hirkoo hin qabu jedha bakka akkana jedhaa goddaa wallahi rabbiin dhagaadha inni waa malee hin nuumne hamtuu nuumne inni nu jaalatee nuumee nu jiraachisuu jira Senegalee akkasii inshallah barakallahu fiikum galatooma waan nu dhaggeeffattaniif yoo dogoggoree dhiifama afoonan obboleeyyan kee waanan dubbadhu yeroo baay'ee yoo si gaddisiisu ta'e dhiifama anameenyaaf miidiyaa kanarra hin taa'u jireenyaan jiraadhu kana keessatti biyaan simgin ogaa 50-60 jiraadhu waan hamaa dalagee addunyaa kanarra deemuu hin barbaadu viidiyoo takkitti boru addunyaa kanarra taa'ee sen bara kana goote baga dhabamte akka namni naan jedhu hin fedhu arraba kiyyatti fadhee rabbi kiyya walitti nagaa ta'uu hin barbaadu laannoo haala duuniyaa gasiira addunyaan tun gabaabduudha kanaaf jedhee waan taane hojjechuu nama zallamuu nama kijibuu maallaqa namaa fudhachuu waan hin argine ragaa ba'uu waan hin taane ta'e jedhee jiraachuu hin fedhu inshallah inni kun nafsiyyaa kiyyaa fi sheexanarraa qofoon illaa yoo dogoggore galatooma jazaa'ullaah khairan nama tokko nu galchin taabannaa dadhabee dadhabee akkam bu'e jedheetu mana haasee irra bollaadhaa du'i makam namni akka kee kana haasa'uu danda'u hin jiru barkanaaf. Maaliif haasa'uu mijoo meeqatu jira ijoollee modeetara naa kennimanii ilaala ijoollee. Baatush kan gorsa akkasii yaada bishaata namaa kennan hin jiran hin jallisanii yoo nu jedhan malee. Ati beenu gorsi masiitii yameetiin dhaggeeffadha si yaadaatumti meena gorsi. Kana keessa hin jiru maaliif?